sokka mega fatamma የማይለወጥ ፍቅር በዘላለም ፍቅር ወዶ በቤቱ ያኖረን ጌታና አስበው እስቲ ጃላላ ነብራትፍቲ ራምቹላኔ በቀት ዋምና አሪትና ዱፍቲ ጃላ ለኮባራ ወንዶማ ጃላላ ነብራትፍቲ በራምቹላኔ በቀት ዋባ ዋምና አሪትና ዱፍቲ ናዋጅሮስቴ ማሪኬባ እንጋደኳ ካጋዳጌት ፉረቴ ማዳኮ ቀቀቤ አርኪቴ አንዚላ አንፈይ በኖጌ ላላሚ ጉያት አልስንገቴ ጉያት ለምስንገቴ ጉያት ዋምቴን አብዳኒ እሰስን ከመተ ኢየሱስ ያዳዳ ማራዶባሲያ ያዳ በመንፈስ ወደሱ ገስግሱ ሁሉም ሲጠራ ሲቀር ሲፈለግ አለገኝ ስል ብቻውን የተገኘልን ኢየሱስ ነው። አሜን አሜን። ለኮባ ወንዶማ ጃላላ ነብራትፍቲ ባራምቹላኔ በቀት ዋምና አሪትና ዱፍቲ ጃላ ለኮባ ወንዶማ ጃላላ ነብራትፍቲ ወርቤክተን ኢየሱስን አባ ጃላሌ ኮባ ወንዶማ ጃላላ ነብራትፍቲ ባራምቹላኔ በቀት ዋምና አሪትና ዱፍቲ ናዋጅሮስቴ ማይኬ አባ እንጋደኳ ጋዳጌት ፉረቴ ማዳኮ ቀቀቤ አርኪቴ አንሲናኔ ፈዬ በኖጌ ጃላላ ማኔ ጋቲ ከንፈሉን Ola komiti namachobama Pukalato enyo kanakake Jalala male Tika falun Ola komiti apa namachobama Pukalato enyo kanakake Jalala male Gati kanfalol tola komiti namachobama ndadabakako ngatamakako lugu kalato enyu kanakaki hallelujah agamekasi ndabiko nafkakoti miti oh muchawa kayo dename wamamu ya patola keti tifane sidukani mbue
jaalala kee tanaan booji'e. Haleluuyaa. Waaqeffannaa. Yesuus jaalala ulfaata. Addatti gooftaa kan sifaata. Haleluuyaa. Ameen. Waaqeffannaa goofticha. Abbaa. Jaalalaaf malee gatii kanfaluun kee tola koomiti nama coobamaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Jaalalaaf malee gatii kanfaluun kee tola koomiti nama coobamaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Jaalalaaf malee abbaan gatii kanfaluun kee tola koomiti nama coobamaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Nama coobamaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Nama dadhabaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Dadhabbii koo dafqa kooti miti. Mucaa Waaqayyoo jedhamee waamamu abbaa tola keeti. Murteeffadhe si duukaan hin bu'e. Jaalala kee tanaan booji'e. Dadhabbii koo dafqa kooti miti. Mucaa Waaqayyoo jedhamee waamamu abbaa tola keeti. Murteeffadhe si duukaan hin bu'e. Jaalala kee tanaan booji'e. Jaalalaaf malee gatii kanfaluun kee tola koomiti nama coobamaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Nama dadhabaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Nama coobamaa lubbuu kan laatu eenyu kan akka keeti. Yesuus addadhaa. Jaalalli kee hundaan oliiti. Lubbuu kee yoo hamma naaf kennitutti. Maal jaalalli kanarra caalu. Yesuus koo eenyuus jaalalli kee hundaan oliiti. Lubbuu kee yoo hamma naaf kennitutti. Maal jaalalli kanarra caalu. Yesuus koo eenyuus manaatu. Yesuus koo eenyuus manaatu. Yesuus koo eenyuus manaatu. Dhaloonni Waaqayyoon waaqessan maal ta'u darbanii adeemu jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Meesa bukkee kee jiru harkaan qabiitii yoo sirriitti Waaqayyoo waaqeffatta ta'e darbitee adeemtaa'edha. Waaqeffannaan si keessa jira yoo ta'e darbitee adeemtaa'edha. Sirriitti Waaqayyoo waaqeffachuudhaaf dhufte yoo ta'e darbitee adeemtaa'edha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaatii waa'ee Waaqayyoo waaqeffachuudhaa yerootti namootatti himamuutu irra jiraata. Dhaloonni
yeroodhaa yerootti yoo dhaga'uudhaa baate yeroodhaa yerootti mata duree kana yoo yeroodhaa yerootti itti yaaduudhaa baatee fi dagachuudhaan yookaas immoo malkiin isaa jijjiiramuudhaan deemuun hin danda'amu. Sababii ta'eef yeroodhaa yerootti kana irratti lallabuun nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaati kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon dhaloonni waaqeffatan darbanii adeemu gaafa jennu maal jedhama gaafa jennu namoonni jireenya isaanii guutuudhaan adeemsa isaaniitiin hojii isaaniitiin ba'anii galuudhaan waan godhan hundumaatiin Waaqayyoon waaqessuu danda'utu irra jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. በኑሯቸው በህይወታቸው በመውጣት በመግባታቸው በስራቸው ሁሉ እግዚአብሔር መመለክ ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አላ ነሞኒ ጅሬኝ ሳኒ ዋቀዮን ከዋቀፈቱ ተውት ረጅራት አዴምስ ሳኒ ዋቀዮን ከዋቀፈቱ ተውት ረጅራት ኦልማን ሳኒ ዋቀዮን ከዋቀፈቱ ተውት ረጅራት ማሌሳቲ ሴቶኮ ገለሜ ሴቶኮ ባማ ሴቶኮ ገለሜ ሴቶኮ ባማ አዴማ መናቴ ፊ ዋቀዮን ዋቀፈቹን ጀደሙ ገለኒ ጎፍታ ፋተው ጅሬኝ ኬኛ የሮ ባዬ wanti nuyi beeknu nurra jiraatu Iyesuus gooftaadhanne karaa dhaabannee lallabuudhaafi duraan dursa jireenyi keenya waa'ee Waaqayyoo beekuu danda'u nurra jira. Iyesuus gooftaadha jechuun jireenya keenya irraa dubbatamuutu irra jiraata. Jireenyi keenya haasa'uutu irra jiraata. Manni keenya haasa'uutu irra jiraata. Oolmaan keenya haasa'uutu irra jiraata. Hiriyyootiin wajjin oollu wajjin waa'een Waaqayyoodhaa beekamuutu irra jiraata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaanidha Waaqayyoon kan hin waaqessuun. Macaafa qulqulluu keessaa immoo gaafa ilaallu sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irra gaafa dhaqxanii ilaaltanii isa jalqabaa namoonni Waaqayyoo waaqessuu gaafa isaan jalqaban argina. Namoonni Waaqayyoo waaqessuu seera uumamaa isa jalqabaa irrattidha. Waaqayyoo waaqessuun kan jalqabame jechuudha malee nurraa eegale miti. Nu bira ga'ee jalqabe miti. Jalqabuma seera uumamaadhaa kaase. Abeel faarraa kaase maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yoo'eel maannoo Abeeliif Yoo'eel faarraa kaase Abeeliif Yoo'eel gidduutti Qaayel gidduutti rakkoon mudate waa'ee waaqeffannaa irratti. Waa'ee waaqeffannaa irratti. Waaqayyoo Qaayeliin maal godheedha? Qaayel maal godheedha? Qaayeli wanta hojjete waan lafarraa hojjete midhaan maasiirraa fidee jedha gara fuula Waaqayyootti. Midhaan maasiirraadhaa funaanee fidee. Abeel immoo hoolota isaa wanta horii qe'ee fideetu fuula Waaqayyoo duratti dhiyeesse. Keessa isaa guutuudhaan Waaqayyoon waaqeffachuu hin dandeenye qaa'e. Waan gara biraa hojjechaa yaada gara biraa keegalaa waan biraa dhaggeeffachaa waan biraa ta'aa dhufee gaafa inni fuula Waaqayyoo duratti dhiyaate Waaqayyoof aarsaa dhiyeessu Waaqayyoo an kanan beeku alqabbalima. Fudhadhuun kana maaliifi garuu midhaan isaa jibbee miti baay'ee kan isin dhibu midhaan hin jibbamne yeroo baay'ee midhaan dhiyeesse inni midhaan sababii dhiyeesse Waaqayyoo didee midhaan miti Waaqayyoo dhimma midhaanii iyyuu hin qabu dhimma hoolaa iyyuu hin qabu Waaqayyo dhimma laphee qaba Waaqayyo. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhimma laphee qaba. Waaqayyo gaafa wadachaas dhufte jireenya kee beeka. Laphee keenya irraa dubbisa Waaqayyo. Maleessaati abaluu fuulli isheen bareeddi. Inni fuulli isaan bareeda. Uffannaan isaa akkasii. Jireenyi isaa akkasii. Oolmaan isaa baay'ee namatti tola. Birrii immoo hedduu qaba. Kanaan namoonni gonfatan yoo jiraattan meedaadhaan ala qabi keessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkaawuntii kee Waaqayyoo waan ilaaluuf iyyuu inni kan kee uffannaa kees fuula kees maal kees Waaqayyoo waan ilaaluuf garuu baay'ee Waaqayyoo kan inni irratti yeroo hundumaa ilaalcha godhu laphee Qaayel fiigee dhufee aarsaa saminaanii kana boqqolloo ni namne xaafii ni namne maalii namne bidee buggodhee gaafa inni aarsuu jalqabu noo Waaqayyo an kana garuma isaayyuu ni ilaalu. Abeel immoo garaa gaccabaadhaan yaada gad deebi'aadhaan dhufee gaafanni hoolaa sana muree fuula Waaqayyoo duratti dhiiga dhangalaasu aarsaa sirriin kanaadha. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Aarsaa sirriin aarsaan fudhatamaan kanaadha. Kan meeqaa fudhatama laarras keessa? Kan nama meeqaatu fudhatama aarsaan? Kan nama meeqaatu Waaqa bira ga'a aarsaan? Hallelujah.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa kana isiniif Waaqayyoo fannisa. Baay'ee kan isin dhibu. Seera uumaa boqonnaa 13 irrallee naalattanii ilaaltanii Abrahaam jedha. Abrahaamii gara deemu hundumaatti yeroo bara durii keessa seera uumamaa keessa akka keenya fooqii keessatti miti kan Waaqayyo waaqeffatamu. Akka keenya fooqii keessatti miti. Abrahaam bara Abrahaam keessa dunkaana keessaadha kan waaqeffatamu. Dunkaanichi immoo Abrahaam akkana godha. Arra gama kanatti dhaabe yoo ta'ee fi bor immoo gama sanatti ce'uudhaaf sagantaa qaba yoo ta'e dunkaana isaa fudhatee deemee dhaqee gama sana dhaaba. Achitti immoo Waaqayyo waaqessuu jalqaba. Achi immoo fuudhee deema. Iddoo biraa irratti darba. Achittis dhaqee Waaqayyoon waaqessa. Gara deemu hundumaa irratti dunkaana isaa dhaabee Waaqayyoon waaqessa turedha macaafni qulqulluu. Haala gara biraadhaaf gara bakka biraa gaafa deemnu bakka biraatti gaafa mana jijjiirannu bakka biraatti gaafa hojiidhaan deemnu Waaqayyo nu keessatti waaqeffama. Moo naannooma tokko irratti waaqeffatama Waaqayyo. Manuma tokko keessatti waaqeffatama Waaqayyo. Daani'el fa'aa akkana jedhu Daani'el boqonnaa 3:17 irratti maal jedhu nuyi Waaqayyo sati dhaabde kanaaf hin sagan. Yoo nu oolchuu baate illee Waaqayyo Waaqa keenya duwwaadhaaf saganna malee. Malee isaanii Waaqati dhaabde kanaaf gonkumaan sagannu. Waaqayyo isa Waaqaaf lafa'u Waaqayyo keenya yoo nu oolchuu baate illee isumaaf saganna malee gara biraaf hin sagannu. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 irratti immoo kana jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 irratti immoo kan dubbatu maal jedha? Jaarsoliin 20 arfanuudha fuula isaa duratti gombifamanii qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa. Inni qulqulluudha. Inni qulqulluudha. Teessoon isaa ulfinaan kan guute Waaqayyo qulqulluudha jedhanii fuula isaa duratti kufanii Waaqayyoof sagadu turan jedha. Jaarsolii 20 arfanuu jechuun qulqulloota Waaqarraati. Qulqulloota Waaqarraa gosa ergamootaa keessaa tokko kan ta'an. Yeroo hundumaa teessoo Waaqayyo fuulduratti kan argaman isaaniidha. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo waaqeffatamuu danda'utu irra jiraata. Mana keenya keessatti, jireenya keenya keessatti, karaa keenya irratti, bakka hojii keenyaa keessatti na yaadadha. Durii kutaa biyyaan keessa ture keessatti namoonni gaafa waldaan kiristiyaanaadhaa tsomaaf sagada labsitu. Tsomaaf sagadaa gaafa isheen labsitu waldaan kiristiyaanaa maal godhu? Warri hojjetaa mootummaa ta'anii oolanii waaqessuu hin danda'an, oolanii kadhachuu hin danda'an sababa ta'eef tsomaaf sagadaan deemu. Waajjira isaanii tsomaaf sagadaan deemu. Matsaafa isaanii qabatanii, matsaafa isaanii boorsaa isaanii kaa'atanii tsomaaf sagadaan deemu. Tsomaaf sagadaan dhaqanii maal godhu? Achi tsomaaf sagadaan oolanii yeroo irratti achitti walitti qabamanii kadhatanii deebi'anii dhufu waldaa galgala. Deebi'anii galgala dhufaniitu waldaatti immoo kadhatanii raawwatu. Namatti tolu kun. Kuni Waaqayyoof sirriitti bitamu nama agarsiisa. Waaqayyoof sirriitti bitamu. Namni isaan duukaan jiru, namni isaan argu hin jiru. Yoo nyaatanis yoo dhuganis waan barbaadan hojjetanis isaan duukaan jiru. Waaqayyoon sababa sodaatanii fi tsoomaan deemu mana lafa hojii isaanii. Tsoomaan deemanii dhaqanii yeroo iraftiidhaa yeroo shaayii iraftiin jira. Yeroo sana kadhata isaanii kadhatatanii galgala gaafa ba'an immoo dhufu waldaa. Waldaa dhufanii waldaatti kadhatanii maal jedhanii xumuranii gara isaanii. Waaqayyo ayyaana akkasii nuuf baay'isu. Waaqayyo waaqeffatamutu irra jiraata. Seera boqonnaa 2:3 irra kana jedha. Ana malee waaqni gara biraan hin jiru. Waaqayyo gaafa ofii isaa ibsu barbaada. Ana malee waaqni gara biraan hin jiru. Akkasuma seera keessa deebii boqonnaa 6:14-15 irra gaafa ta'ee dubbifattan. Inni gidduu kee jiru waaqichi waaqa hinaafaadha. Waaqa hinaafaadha. Waan namaas gochuu hin danda'a Waaqayyo. Wanta gaariis immoo waaqa gochuu danda'u. Dha'uu barbaannaa Waaqayyo ammoo mala zeeroo godha Waaqa. Kaasuu barbaannaan isa immoo kaasa. Yeroo baay'ee Waaqayyo kanan godhu Waaqayyo kanan godhu. Akkana jedha sagalee Daawit gaafa dubbatu. እግዚአብሔር በጠማማው ጠማማ ነው ይላል። ሰጀላቱ Waaqayyo maal godha? Jallaadha. Waaqayyo jallaadha tamitti jallaadha dama. Waaqayyo gaafa jedhamu isa jallaatti jallaadha Waaqayyo. Itti didachuu. Isa hamaatti samaadha Waaqayyo. Kana jechuun Waaqayyo tamaadhaatu hin ta'in namichicha akka namichicha deemetti deemsisa Waaqayyo.
Kanaaf maal beekuun nurra jiraata? Waaqayyoo kun waaqa bara baraa ta'uusaa beekuu danda'u nurra jiraata. Amilkoo yookaas waaqayyo waaqeffannaa jechuun afaan warra Ibraayisxiidhaan akkana jedhama. Aboodaa jedhamee waamama. Afaan warra Giriikiidhaan immoo Laatiriyaa jedhamee waamama. Kana jechuun maal jechuudha? Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee waaqeffannaa irra jira. Akka dandaganne. Akkamittiin waaqayyoo kana waaqessuu dandeenya? Waaqayyoo kana akkamitti waaqessuu dandeenya? Waan gaggabaabaan isinitti himaa. Sirriitti na duukaa bu'aa. Waaqayyoon akkamitti waaqessuu dandeenya gaafa jennu, waaqayyoon akkaataan itti waaqessuu dandeenyu jireenya keenya guutummaadhaan waaqessuu danda'uun nurra jiraata. Jireenya keenya guutummaan. Jireenya keenya guutummaan. Sansila jalqaba dubbadheen. Jireenyi keenya urgaan jireenya keenyaadha. Waaqayyo kan jedhamu dhaga'amu irra jira. Iyesuus kan jedhamu jireenyi keenya dhageessisuu irra jiraata. Fooliin jireenya keenyaadha. Iyesuus kun afaan keenya duwwaan utuu hin ta'in keessa keenyaati. Jireenyi keenya, hojiin keenya, haasaan keenya, gochi nuyi hojjennu Iyesuus kan jedhamu kana ibsuu irra jiraata. Akkana jedha sagalee waaqayyoodha. Isa duraa mootota 19 irraa waa'ee Elsaa seenaa Elsaati. Hundumti keessan beektu Elsaa nama waaqayyoo baay'ee nama waaqayyoon jaallatu raajii waaqayyooti Elsaan. Namni kuni አንድ ጊዜ ብቻ ነው ኤልያስ ሄዶ እግዚአብሔር ይፈልጋል አለ። Dhaqee Eliyaas uffannaa isaatiin waaqayyo si barbaada jedhee uffannaa isaatti buusee sokkee. Si barbaada waaqayyo. Elsaa jechuun abbaa qabeenyaa bara kana keessa afaan bara kanaatiin investerii namoota hin. Baay'ee beekamaa namoota qonnaa irratti beekamaa ta'e. Namoota baay'ee qabeenyaa jabaa qabu. Dhaqeetu Eliyaas waaqayyo si barbaada jedheetu itti dubbatee deebi'e. ዞር ብሎ አየና ይላል ከኤልያስ ጋር ሩጫ ጀመረ ይላል። ኤልያስ እጅ ፊግቼ ጀልቀበን አንስብራነ ፉዌር ኤልያስን ስብራነ ፉ ሞሰር ሰድዋና ጠይቦ ቆና ቢበተን ዋቀይ ዱጋ ዋቀዮ ዋቀ ሰጅራዳቲ አንስብራነ ፉ የሮ ነሞን ነብራ ዴቢ የሮ ሊያስ ጥኝ ነብራ ዴቢ የሮ ሊያስ ራጆን ባየ ካኒ የሮሳን ማለጀተ ኤልያስ ስብራ ብሎ ደሙ በዳ ኤሰደም ተዲሞ ጋበሳን ጀራ ዱጋ ዋቀዮ ሰጅራዳታ አንብራነ ፉ ሃሌሉያ ገለንዲ ዋቀዮ ባተው ብራነ ፉ ኤልያስ ማን ነው ኤልሳኒ ባየ ነመ ቤከማ ነመ ጀባ ነማ ሰሙዳን ነማ ቀበኛዳን ዋን እንዱማኑ መደብረት ቤከማ ገሩ ኤልያስ ዱካ ፊጋ ከ ማሊን ፊጋ ከ ጅሬኛ ሳጉቱማን ብራነ ፉ ነው በቀደ ብራ ገዴ በይ ሆሪሳ ገዴ በይ ማሉማ ሳሪ ሴ በይ ኢንሶ ከዱካ ቤቀን ከኛቱ waaqayyoof of laannee deemaa jira. Meeqan keenyatu waaqayyoof of laatee deemaa jira. Jireenyi keenya waaqayyoof kan of laatee ta'uu irra jiraata. Namoonni waaqayyoo kan ta'an hundumtu waaqayyoon kan beekan jireenya isaa ilaachuu irra jiraata. Jireenya isaa ilaachuu maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifama. Luqaas boqonnaa 10:26 kaastanii ta'ii gaafa ilaaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedha duuka buutotaan maal jedha yoo na jaallattu ta'ee jedha. Yoo na jaallattu ta'ee wanta qabdan dhiisaa jira duukaa bu'aa. Yoo na jaallattu ta'e of ganaati na duukaa bu'aa of dhiisaa isa waan meeqa haasaa ooltan dhiisaati na duukaa bu'aa isa waan meeqa as buutanii achi bu'aa ooltan dhiisaati na duukaa bu'aa. Yoo maal ta'e yoo na duukaa bu'uu barbaaddu taatan mana waaqayyoo keessatti jalqabame diimokiraasii wanti jedhamu mootummaan achirraa fudhatee diimokiraasii jechaadha. Mana waaqayyoo keessatti jalqabame waaqayyoo ituu funyaan ishee qabee waameetiin dadhabu nama. Funyaama isaanii haqee qabee fuudhee ammatuu ga'e hin dadhabu. Garuu yoo barbaaddan na duukaa bu'aadha. Yoo sinii ta'e yoo fedhee keessan ta'e. Diimokiraasiin kana caalu jiraate hin jiru. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. የምትወዱኝ ቢኖር ምን አድርጉ ይላል? ተከተሉኝ ይላል። ያዕቆብ ኤርጋ ያዕቆብ ቆና ለኮለኮም ሰደም ያረጥሞ ማል ጀዳ አረበሳቲን ሲዋቀፈዳ
ansi waaqessa jecha waaqayyo na waaqessa jecha keessi isaa immoo waan gara biraa dubbata yoo ta'e kan akkasumaanii jedha Yaaqoob. Kan akkasumaati waaqeffannaan akkasii waaqayyo biratti mana kana waliin darba. Laphee irraa kan hin taane waaqeffannaan. Jireenya isaan kan hin taane waaqeffannaan. Galanni waaqayyo. Waaqayyo dhugaaf hafuuraan waaqeffatamuutu irra jiraata. Yohaannis 4:4 kaasee maddamee furutti. Waaqayyo hafuuraa kan isaaf sagadamuuf hin ta'usi dhugaaf hafuuraan. Dhugaaf hafuuraan. Hafuura waaqayyo jama. Kan isaaf sagadamuus immoo akkaataan isaaf sagadamuun ta'uufis immoo dhugaaf hafuuraan. Inni kaan iddoo waalchaa argachuu waldaa dhaqa. Iddoo waalchaa dhaqu iddoo waalchaa argachuu. Yoo iddoo waalchaa dhabeeyo. Yoo dhabdeeyo. Tajaajilaa keenya tokko jira iddoo biraarra. Iddoo waaqeffannaa tuun argatin iddoo waalchaa barbaada. Maal taateen jedhe. Naani saba keenyatu duraan dursa iddoo waalchaa nama gaafatu. Iddoo waalchaa nama gaafatu. Iddoon waalchaa jiraachi. Naan jedhe isa ofiin harkisanii fi kanaaf inneetu iddoo waalchaa qopheessaa jirra. Maaloo gooftaa koo sittani maatii iddoo waaqeffannaa barbaadi malee iddoo waalchaa miti kan barbaadamu. Namichi iddoo waalchaa barbaadu jamaa jalqaba. Iddoo waaqeffannaati jalqabe kan barbaadu. Innaa dhugaaf hafuuraan waaqeffatama waaqayyo. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Phaawulos akkana jedha warra Qorontosiin 3:17 birmadummaa qabu jarreen akkasii. Namni hafuurri waaqayyo irra jiru. Namni hafuurri waaqayyo keessa isaanii keessa jiru birmadummaadhaan jiraatu. Sodaa tokko malee jiraatu. Yaaddoo tokko malee jiraatu. Dhiphina tokko malee jiraatu. Waaqayyo isaa wajjin jiraata. Hafuurri waaqayyo keessa keessa jiraata. Mana isaa keessa hafuura waaqayyo jiraata. Kanaaf sodaa tokko malee birrannaa tokko malee jiraata. Kanaaf boleessa koo dhugaaf hafuuraa waaqeffatama waaqayyo. Dhugaaf hafuuraa waaqeffatama waaqayyo jama. Baleessa ol makaadhaa miti. Siya tokko isa kanatti harka dhoofne, siya tokko isa kanatti harka dhaa, siya tokko isa kana keessa lixaa, achii baachi lixaa miti. Meeshaa bukkee kee jiru ciqileedhaan sirriitti rukutiiti akkana jedhe waaqayyo kan waaqeffatamu dhugaaf hafuuraanii. Waaqayyo kan waaqeffatamu dhugaaf hafuuraaniyaatti bu'aati. Haaleluyyaa. Roomii 12:1 irratti akkana jedhe. Egaati yaa obboloota koo jireenya keessan aarsaa qulqullaa'aa gootanii waaqayyoof dhiyeessaa. Dhiyeessaa biyya. Aarsaa qulqullaa'aa gootanii jireenya keessan waaqayyoof fidaa dhiyeessaa. Phaawulos. Sabni warra Roomaadhaa baay'ee rakkisoo sababa ta'aniif. Baay'ee rakkisoo sababa ta'aniif. Ogummaan kun itti baay'atee qabeenyaadhaan sokkanii guddinaan baay'ee adeemanii sababa jiraniif jireenya keessan akka waaqayyotti tolutti waaqayyoof dhiyeessaa jedhee gorsa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf waaqayyo dhugaadhaaf hafuuraa waaqeffatamu. Micaasaa tokkicha qabuuti eenyuuf laata? Biyya lafaa kanaaf isiniif laata. Micaa 10 keessaa tokko laate miti. Andiyaa lijuun. Andiyaa lijuun. Seera uumamaa qonnaa 21 irra gaafa dhaqxanii ilaaltan Abrahaamitti gaafa dubbatu waaqayyo maalittiin jedhe? Abrahaamitti gaafa dubbatu micaa kee tokkicha argatte kana gaara Mooriyaa irratti baasiitii aarsaa naa dhiyeesse.